Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa. Kun qophii keenya gungumii karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma, walitti maal gunguma, akka biyyaatti guyyaarraa maaltu gungumama wal kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horn Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa taatee guyyaatiin biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatamu qabadheen karaa Horn Miidiyaa isiniif dhiyaadha. Isinis miidiyaa kana like, subscribe gochuu Indagatina. Ega kapti koto kofa yookaan gungumii koto kofa keessumaa lola naannoo Amaaraa fa'aa finxaaleeyyii Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa ture hanga guyyaarraa raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasee jira jechuudha. Keessumaa guyyaa darbe zammanii kaasee dhaadachaa turuun ni yaadatama. Sararratti raayyaan ittisa biyyaa guyyaarraa maal akka godhe qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkasumas immoo dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti yeroo dheeraaf wal gaarreeffannaa irra kan turan guyyaarraa immoo ministeerri muummee Affaar erga imalee booddee gara Jibuutis galgala kana akka achi jiru dhagahamaati jira. Akkasumas immoo dhimma shamarran waggaa 6 dura Damdooloo Yuunivarsiitiitti butamanii amma immoo erga miidiyaa irratti dhiyaattee maal akka isheen dubbatte qophii gungumii koo keessatti argattu hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan qabxii gaggabaaboo gara bal'inaatti yeroo isin darbu keessumaa lolli naannoo Amaaraa yookaan immoo finxaaleeyyii Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa yookaan makalaakaa mootummaatiin hoogganaman gidduutti yeroo dheeraaf lolli gaggeeffamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kana keessatti lola yeroo dheeraaf naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraa keessatti gaggeeffamaa ture sana keessatti ibsa wal irratti baasu akkasumas immoo wal booji'uun akkasumas immoo qabeenya mootummaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa turuun ni yaadatama gama raayyaa ittisa biyyaa fi gama faannootiin jechuudha. Amma lolli kun yeroo dheeraaf keessumaa gama lamaaniirraatiyyuu gama finxaaleeyyii Amaaraatiinis gama mootummaatiinis uummata nagaa ajjeesuu yookaan ga'umsaa waan hafe hin fakkaatu amma guyyaarraatti. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessatti keessumaa naannoo Amaaraa Goojjamii keessatti irra caalaa miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun dhagahamaati jira jechuudha. Har'as guyyaarraa ibsi bahaa jiru kun zammanii kaasee guyyaa kaleessaa waraanaaf mootummaa kan ta'e hundumaa booji'aa jira akkasumas ajjeesaa jira akkasumas immoo yeroo gabaabaatti injifannoo guddaa galmeessina jedhanii dhaadachaa turuun ni yaadatama jechuudha gama zammanii kaasee yookaan hoogganaa faannoo kan ta'e jechuudha. Keessumaa Goojjam keessatti guyyaarraa kaasee bakkeewwan garaagaraatti faannoon harka kennaa akka jiruu fi akkasumas immoo kun nuti karaa nagaa barbaanna jedhanii mootummaatti harka kennaa jiraachuu guyyaarraa raayyaan ittisa biyyaa ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf ibsi kun hangam dhuguma akka ta'e illee ammatti gadi bahaa baatu malee garuu raayyaan ittisa biyyaa guyyaarraa faannoon Goojjam keessatti karaa nagaa barbaanna jedhee harkaan hedduu yookaan baay'inaan hedduu kan ta'an harka kennaa jiru kan jedhu ibsa baasee jira jechuudha raayyaan ittisa biyyaa. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti keessumaa nageenyi dhabamuun kun yeroo dhiyootti asitti Amaaraa keessattis mul'achaa jira jechuudha. Akkuma naannoo Oromiyaa keessatti nagaan dhabamaa ture ammas uummanni naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraa miidhaa guddaa keessa jiraachuun dhagahamaati jira. Qabxii lammaffaatti yookaan gungumii koo lammaffaatti yeroo darbu dhimma naannoo Tigraay fi dhimma naannoo Eertiraa fi Itoophiyaa haala ulfaataa keessa akka jiruu fi akkasumas immoo dhaadannaa walirratti baasuun kun Isaayyaas kun waan dhaabee hin fakkaatu. Keessumaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa gara barii naannoo Affaar deemee ture jechuudha. Keessumaa Affaar keessatti lolli Eertiraa fi Itoophiyaa karaa Affaar Itoophiyaan jalqabdee jedhamee yaadamaa turus hanga ammaatti lolli kun jalqabuu baatu malee sodaa guddaan gidduu isaanii akka jiruu fi akkasumas immoo gama Affaariin Eertiraan sodaa guddaa akka qabdullee hanga ammaatti dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf ammas iyyaafannaa yookaan immoo ammas waakkannaan gama Eertiraati waan dhaabbateen hin fakkaatu. Biyyoota garaagaraa akkasumas biyyoota Awurooppii akkasumas immoo Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa mootummaa addunyaatti iyyachaa akka jirtuu fi Itoophiyaan nurraa dhaabaa kan jedhuuf akkasumas immoo Itoophiyaan lafa keenyaaf qabeenya keenya weeraraa jirti kan jedhu gama Isaayyaas Afeworqiin bahaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon isaan gidduu jiru ammas waan dhaabbatee hin fakkaatu. Kanaaf loltoonni gama lamaanii daangaa irratti qubatanii akka jiranii fi lolaaf qophii akka ta'anii dubbatamaati jira. Kanaaf Isaayyaasis araaraa waan barbaadu hin fakkaatu gama isaatiin jechuudha. Itoophiyaan hulaa galaana akka argachuu hin qabneef illee biyya Misir biyya kaleessa deemee jiraachuun ni yaadatama Isaayyaas Afeworqii jechuudha. Kanaaf keessumaa Masiriin immoo Eertiraa wajjin galanii yeroo darbarraa kaasee Itoophiyaa irratti duulaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf giruuppiitiin Itoophiyaa gaareffachaa turuun ni yaadatama yeroo darbarraa kaasee ammas biyya kaleessa Isaayyaas achi erga imalee booddees gama Masiriin biyyi kamii yookaan Itoophiyaan hulaa galaanaa waan argattu sin qabdu lola yoo ta'e karaa hundumaan si waliin jirra kan jedhu ibsa baasaniiti jiru jechuudha gama Masiriitiin. Egaa hulaa galaanaa argachuu yookaan immoo karaa Asab kan Itoophiyaan hankooti jettee falmaa turuun ni yaadatama keessumaa waa'ee hulaa galaanaa irratti jechuudha. Ammas Eertiraan akka Itoophiyaan hulaa galaanaa hin arganne falmii guddaa gaggeessaa akka jirtuuf mootummoota addunyaatti himachaa akka jirtu argamaati jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa Isaayyaas Afeworqii gara Masirii deemee daboo kadhachuun kunis yeroo darbe irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti waan dhaabbateen fakkaatu. Kanaaf
Saya Afawarqii ammas mootummoota garaagaraatti himachaa akka jiruu fi Itoophiyaan humna qabdu ka fayyadamte akka hulaa galaanaa argachuu dandeessutti falmaa akka jiruu fi akka isheen hin arganneef immoo himata guddaa himachaa kan jirudha jechuudha Saya Afawarqii. Kanaaf lolli Itoophiyaa fi Eertiraa kun saalaan ulfaachaa akka turuu fi lamaan isaanii iyyuu araaraaf qophii akka hin taane argamaati jira jechuudha ibsa walirratti baasuu isaaniirra. Kanaaf rakkoon achi jidduu jiru ammas Itoophiyaan hulaa galaanaa akka hin arganneef rakkoo guddaa yookaan daqaa guddaa kan itti ta'e mootummaa Eertiraa yookaan Isaayyaas Afawarqiidha jechuun ni danda'ama. Kanaaf lolli kun haalaan itti fufuu gidduu isaaniitti araarri bu'a kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Isarra darbee egaa isuma kanatti dabalee yookaan gungummii gootu dabalee Dr. Abiy Ahmed kun galgala kana gara Jibuutii deemee jira jechuudha. Gara Jibuutiin inni imales keessumaa lolli gidduu isaaniitti wal dhabdeen jiraachaa akkuma dhufee ammas immoo wal dhabdeen kun furamuu baachuu isaarra kan ka'e gara Jibuutii imalee jira jechuudha. Kanaaf rakkoon Isaayyaas Afawarqii fi Dr. Abiy gidduu jiru akkuma jirtu ta'e galgala kana amma yeroo ammaa kana gara Jibuutii imalee yookaan Jibuutii akka jiru dhagahamaa jira. Isaanis yookaan namoonni Dr. Abiy jiran imalanii yookaan achitti argamanii namoota gurguddaa yookaan qondaaltota mootummaa kanneen akka Ato Adam Faaraa fa'aa akkasumas ministeera maallaqaa kan ta'e Ahmed Shidee akkasumas pirezidaantii Somaalee Muusxafee dabalatee fi pirezidaantii Affaar fa'aatu isa waliin gara Jibuutii imalee jira yookaan qondaaltota gurguddoo fudhatee deemee jira jechuudha. Muummeen ministeera Itoophiyaa kunis wal dhabdee gidduu isaaniitti jiru keessumaa Masrii fi Eertiraan hulaa galaanaa Itoophiyaan akka hin arganne falmaa guddaa taasisaa turuun ni yaadatama. Garuu keessumaa yeroo darbe irraa kaasee lolli Jibuutii fi Masrii gidduus wal gaarreeffannaan akkuma jiru ta'e amma immoo muummeen ministeera Itoophiyaa imala isaanii galgala kana gara Jibuutiitti imalanii akka jiraniif qondaaltota mootummaa waliin garas akka imalanitu dhagahamaa jira. Kun wal dhabdee Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru amma tokko furuuf yookaan immoo biyyoota ollaa wajjiran gruuppii godhatanii fala argamsiisuu danda'a kan jedhamu jiraachuu mala. Kanaaf pirezidaantota kana pirezidaantii Somaalee akkasumas pirezidaantii Affaar dabalatee fi qondaaltota maallaqaa akkasumas immoo Ato Adam Faaraa dabalatee achi imaluun kun maal argisiisa kan jedhu hunduma keenyaafuu deebii ta'a jechuudha. Kanaaf qondaaltonni achi deemanii fi ministeerri muummee gara Jibuutii deeme fala argamsiisuu danda'a kan jedhamus dubbatamaa jira jechuudha. Kanaaf wanti amma gidduu isaaniitti ta'u keessumaa waa'een Eertiraa fi Itoophiyaa fala argachuu dhabuun kunis ammas namoota hundumaa fi uummata hundumaa dabalatee akkasumas mootummoota addunyaa dabalatee hundumaaf gaaffii yookaan sodaa guddaa uumee jira jechuudha. Isa dhumaatti yeroon darbu dhimma shamarreen waggaa 6 hanga 7 gidduutti Damdooloo Yuunivarsiitiitti lolli baname sana keessatti qabamanii turanii yeroo dheeraaf erga dhabamanii booddee immoo yeroo dhiyoos guyyaa 2 dura miidiyaatti baate yookaan immoo miidiyaa FBC yookaan miidiyaa EBS kan mootummaa irratti keessumaa kan Finfinneetti argamu jechuudha. Dhimma koo yookaan gungummii koo sadhumaatti yeroon darbu dhimma shamarra waggaa 6 dura butamanii turan Damdooloo Yuunivarsiitiitti jechuudha. Dubartoonni kun yookaan shamarran kun waggaa 6 dura Damdooloo Yuunivarsiitii lolli waraana mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo gidduutti baname gidduutti shamarran kun butamanii jiru yookaan shanee butee deegama mootummaatiin ibsi bahaa turuun ni yaadatama jechuudha. Isarratti firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa yeroo darbe miidiyaa tokko irratti yookaan miidiyaa Amaaraa irratti interview godhame sana keessatti odeeffannoo nuti qabnu yookaan qorannoo nuti gaggeessaa jiru Baahir Daar gahanii akka jiranidha jedhee ture dubartoota kana jechuudha. Kanaaf dubartoonni achi buuteen isaanii dhabame yookaan du'uuf jiraachuun isaanii dhabamee ture jechuudha. Isaan keessa kan lubbuun hafte miidiyaa EBS irratti affeeramtee boo'icha guddaaf akkasumas imimmaan guutaa fi rakkina achi keessa turte yeroo odeessitu haalaan kan nama gaddisiisu ture jechuudha. Garuu kun hammam dhugaadha akka ta'ee fi dubartoonni ishee wajjirraan yeroo sana butaman hanga ammaatti hin argamne garuu ishee miidiyaatti baasanii jiru jechuudha. Garuu seenaa isheen keessa turtee fi akkasumas immoo akkaataa ishee maatii keessatti guddatte yeroo miidiyaa irratti odeessite haalaan kan nama gaddisiisu ture jechuudha. Garuu as keessatti yeroo sana shaneetu butee hidhamaa ture garuu amma eessaan akka isaan fidanii miidiyaa mootummaa irratti baasan hin beekamu. Erga miidiyaa irratti affeeramtee booddee yeroo gabaabaa booddee miidiyaa irraa kaasanii jiru jechuudha viidiyoo sana jechuudha. Amma viidiyoon sun miidiyaa irra kan jirre argamaati jira. Kanaaf yeroo sanatti shaneen butaadha malee eessaan akka isheen dhufte akkasumas immoo isheen yeroo dubbatte erga nu butanii booddee dhiigni guddaan nurra yaa'e yookaan immoo miidhaa guddaan erga nurratti ga'ee gara dhiigaatiin gara magaalaatti imallee yookaan magaala gallee jettee jirti. Garuu dubartoonni warri kaan eessa akka jiranii fi yeroo amma argamu haa baatan iyyuu malee yeroo sana shaneetu butamee dhamee firdi Maarshaal Biraanuu jira ammoo gara Baahir Daar akka jiran qorachaa jirra kan jedhu dubbatee ture jechuudha miidiyaa irratti. Garuu yeroo kanatti shaneetu bute taanaan miidiyaa mootummaa irratti akkamitti akka affeeramte kun hundumaa
gama keenyaafuu gaaffiidha. Kanaafi rakkoo guddaan yeroo sanatti amma waraana eenyu akka jara sana gudeede argamaati jira jechuudha. Dubartiin kun egaa yookaan kan miidiyaa irratti affeeramte shamarreen kun Burtukaan Tamasgeen jedhamti jechuudha. Burtukaan Tamasgeen kun egaa warreen lubbuu warri kaan argamuu baatan malee isheen lubbuutiin kan hafte yookaan miidiyaa irratti kan isheen interview goote jechuudha miidiyaa EBC irratti. Kanaaf rakkoo guddaa yeroo sana akkasaa ta'u malee shamarreen kun yeroo sana oguma shaneetiin gudeedamte taanaan shaneetu buute taanaan akkamitti miidiyaa mootummaatti affeeramte akkamitti immoo Baardaar gahuu ishee Firdi Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbate. Inni kun rakkoo guddaa fi xiinxala guddaa waan barbaadudha. Kana irrattis qondaalli siyaasaa kan ta'e Jawaar Mohaammed ibsa baasee jira jechuudha. Yeroo sana shaneetu buute taanaan akkamitti waraana mootummaatiin yookaan qoratamte amma miidiyaa irratti dhiyaatte akkasumas qorannaan waraana mootummaa keessatti godhamu akka qabuu fi waraanni mootummaa quba akka qabullee dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf dubartiin kun yookaan shamarreen kun amma ibsa miidiyaaf kennite yookaan interviishin goote irratti haalaan kan nama gadhiisu ture. Garuu dhugaan ishee akka bahuuf gara fuulduraatti walumaan kan laallu ta'a. Dubartii gudeeduun bakkeewwan garaagaraatti keessumaa gama raayyaa ittisa biyyaatiin argamaa ture jechuudha. Yeroo darbe dubartii mucaa xiqqoo yookaan immoo daa'ima waggaa 8 Shawaa keessatti gudeedanii turuun yaadatama jechuudha waraanumti mootummaa kuni. Ammas waa'een Burtukaan waraana mootummaa yookaan raayyaa ittisa biyyaadha kan jedhu ibsi tokko bahaate jira. Dhugaashee akka jirutti yookaan immoo dhugaa qabdi taanaan dhugaashee gara fuulduraatti yoo qoratame yoo dhugaan jiraate yoo dhuguma mootummaan kun dhugaa shamarree kana yookaan Burtukaan Tamasgeenii fi warreen lubbuun hin jirre baasuu barbaada yoo ta'e dhugaashee fi akkasumas immoo waraanni mootummaa gudeeduu fi waraanni adda bilisummaa Oromoo gudeeduu walumaan kan laalu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungumbii guyyaarraaf qabadhe kan hangamaatti daawwattoota turtan ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Isinis hanga xumuriitti qophii kan waan waliin turtaniif galanni keessan guddaadha. Qophii biraan hanga walitti deemutti immoo qophii Horni Miidiyaa waliin nagaan naa tura.